Ashama harka fuune kam jirtu kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaa neetwork nageenya keenya waara bakka jirtan cufatti isin haadha qabu jecha har'a immoo sagantaa urjii dukkana keessatti waahila koo gaazexeessaa eebbisaa jiru waliin dhimmoota haala yerootiin wal qabatee haala biyyi keenya keessa jirtu keessattuu akka sabaatitti maal keessa jira kan jedhu wal qabatee daqiiqaa muraasaaf kan irraa haasuuf nu ta'a haga xumura qophii keenyatti nu duuka bu'aan affeerraa keenya qophicha qopheessuun isin waliin kan turu ani Rabbiraa Leenjisaa ogeessi kaameeraa Boggaalaa Habtamuun waliin jira duuka bu'aan affeerraa keenya baga nagaan dhuftan anaa dhufus baga nagaan nu eegdan keessummaadha jetteetu akkasitti immoo nan qaanessin. Mee yeroo garii kaa ati aartii kanarratti kan xiyyeeffattu aartiinis biyya tokkoof waan hunda of keessaa ni qabaata. Keessattuu biyya tokko rakkoonis bal'oonis yoo mudattu aartiidhaan kan ibsamu. Aartiin biyya tokko keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu. Ati yeroo baay'ee intarviis wayita gootu kan xiyyeeffattu aartistoota kanarratti. Mee har'a immoo aartii keessaa si baaseen mee waan tokko tokko keessattuu biyyi teenya maalirra jirti? Akka sabaatitti maal fakkaannaa garamitti immoo deemaa jirra yaada jedhuun wal qabate wantoota muraasa kanarraa haasuuf nu ta'a. Egaa galatoomii egaa haasuuf nu jettee carraa eeganaa kennite jechuun waa'ee biyyaa kaasuun yaada hanga biyyaa bal'atu yaada maachurdi ta'e yaada bilchaataa qabatanii dhiyaatanii rakkoo maaltu jira maaltu ta'aa jira wanta jedhu sirriitti haasa'uuf waan itti qophaa'u sirriitti barbaachisaa kuni ta'ee osoo jiru garuu waa'ee biyya keenyaa waan argaa jirrudha jechuun keessumaayyuu naannoo Oromiyaa yoo fudhanne wanti amma ta'aa jiru haala yeroo kamiyyuu caalaa ani akka lammii tokkootitti yoo na gaafatte baay'ee kan nama naasisu kan nama sodaachisu ummanni lafa isaarraa mana isaarraa buqqa'uun gadaduun wanta kana argaa jirra jechuun waan kana immoo hubachuuf yookaan kitaabota wayii garagashuu yookaan immoo seenaa wayii sarchi gochuu waan si gaafatu miti waan dhaloota keenya irratti yeroo ammaa kana dhaloota ammaa kana irratti gadadoo ta'aa jirudha. Kun immoo egaa siyaasni biyya kana akka lafa hin qabanne kan agarsiisudha. Oromoon akka Oromootitti sirna duraanii keessatti gadadoo argaa akka ture abbootii keenyarraa barreeffamaanis kan dubbisnee hubannis waan baay'ee jira. Haa ta'uti yeroo san Oromoon yeroo gadadoo hamaa keessa turetti yeroo tuffatamaa turetti yeroo cunqurfamaa turetti Oromoon yoo barate nu balleessa hanga jedhame illee carraa baay'ee hanga dhabe sana hunda darbee yeroo sana keessayyuu ta'ee waliif dhageettii qaba ture waliif naha ture wal barbaada ture wal dhaggeeffata ture sana hunda darbee har'a immoo sirni gaarii wayii dhufe jenneetoo abdii nutti ture sirni kun yeroo dhufu hundi keenya ani fakkeenya mana barumsaan ture keessumaayyuu bara 2010 as namni hin sirbine hin jiru namni bayeetoo sirboonni immoo jijjiirama irratti ani hin sirbamne hin jiru anis gama kootiin hiriyoota koo waliin sirna kana baay'ee jajjabeessinee deeggarree turre jechuun sun immoo biyyi kun abaarsa jira laata si jechisiisa yeroo tokko tokko Oromoo waan sana hunda keessa darbee waan gaarii agarree yeroo jennutti immoo waggaa sadii waan hin caalle keessatti gara biraatti immoo deemaa jira. Maaliifan kana kaasasiite? Waa'ee jijjiiramaa irratti haasa'uu qofa barbaade osoo hin ta'in Oromoon sirna darbee keessatti wal barbaadayyuu kana lafa qabsiisuun barbaada. Har'a garuu walitti gamaa jira. Namni yoo abbaan ofiif iyyee ollaan sii birmataa jedhamaa miti mammaaksa irratti illee nuti walitti iyyaa jirra waliif iyyaan jirru sila kan keenya eessaa dhufa furmaanni kanatu na sodaachisa. Siyaasni biyya tokko lafa hin qabanne taanaan hin tasgabbuufne taanaan dinagdeen isaa hin tasgabbaa'u sooshaal laayifiin waan hundaatu kan gadi bu'ota. Yoo amma magaalaa Finfinnee kana keessa yoo akkana deddeemtee naannofte namni hin boonye hin jiru waa'ee jireenyati irratti. Waa'ee qaala'insa jireenyati irratti qaala'insa jireenyati wal qabate waa'ee waan baay'ee jira. Kun immoo tasgabbaa'u istaabilitii dhabuusaati siyaasni keenya siyaasni biyya keenya tasgabbii dhabuusaati. Siyaasni tasgabbii dhabe jechuun yeroo hundumaa qaamni biyya bulchu waan sanan tasgabbeessa jedhee gaafa yaalii gochaa jiru asiin immoo diinagdeen nu gubaa jira. Hiraara hamaa argaa jirra waan argaa jirrudha.
kun immoo garamitti nu oofaa kan jedhu ani sodaan qaba kanarratti. Mee haala yeroo ammaa keessa jiru kanatti yoo osoo hin dhufin dura wanti itti siif dabalu Oromoon jarraaleewwan darban sirnoota darban keessatti yeroo itti jaallan qabsoollee itti wal argaan dhibdee yeroo itti Oromoon lukaan deemee ergaa waliif dabarsaa turetti yeroo itti qabsoosa akkasiif finiinsaa turetti yeroo itti Oromoon sinkoomandoo itti uummanna raayyaa aseboon lukaan deemee yaada walii dabarsaa turetti Oromoon yeroo itti waraqaa itti liqimsaa turedha sirnoonni darban kan garaa baate maal jedhe garaatti deebitee jedhee xalayaa liqimsee maal taanan dubbiin itti hammaannan Oromoon kaleessa bara akkasiisan keessa iyyuu darbee dhufe kana yoo siin jedhu kaleessa galma tokko ijaaruuf akka sabaatitti Oromoon kan inni qabsaa'aa ture galma tokko ijaaruuf sirna jabaa tokko ijaarrachuuf kaleessa sirna jabaa tokko ijaarrachuuf yookiin galma tokko ijaaruuf yeroo qabsaa'aa turetti waan baay'ee dhabe Oromoon lafa isaa dhabe lafee isaa dhabe seenaa isaallee dhabe Oromoon seenaa isaallee dhabe Oromoon fakkeenyaaf barruulee waan hedduu yoo kan dubbiste jiraachuu dandeessa. Irra caala barruun afaan Amaariffaatiin barraa'e gariin seenaa Oromoo kan jallisee barreessedha. Seenaa Oromoo kaleessaa kaasuun wantoonni akka ati hin kaasne si godhan illee hin jiru seenaa keessatti. Wantoonni si qaanfachiisan hedduutu jira. Keessumaayyuu giddugala Oromiyaa tuulama kanarratti yakkoonni raawwataman yakkoota gurguddaadha. Oromoon otoo yakki sun irratti raawwatamuyyuu osoo hin baratin qonnaan bulaan Oromoo kaleessaa qabsoo hadhaawaa sana gaggeessee har'a sadarkaa kanarra ga'e. Erga har'a dhufee sadarkaa kanarra ga'e immoo Oromoon har'a maal argate wanti waliin argate jira wanti waliin dhabe jira. Oromoon waan argates qaba waan dhabes qaba. Wanti argate maali Oromoon wanti inni qabsoodhaan fide laayyootti hin fide sirna. Sirna. Oromoon sirna kallattii tokko qofaanii miti kan sirna fide. Kallattiilee hedduudhaan sirna fide. Tokko qeerroof qarreen Oromoo daandiitti bahuudhaan lubbuu isaa qaalii wareegee dhiiga isaa dhangalaasee lafee isaa cabseet jaallan hedduu itti dhabeet barataa barsiisaa hojjetaa qonnaan bulaa osoo hin jenne qonnaan bulaan Oromoo bahee mormateet gaafa sirni isa nyaatu daraan itti cimu Oromoon akkasiin qabsaa sirna fide. Inni yeroo sana sirnicha keessa turellee sirnicha keessa taa'ee hedduu qabsaa ture. Fakkeenya warroota OPDO keessa taa'anii qabsoo jajjabaa godhan fakkeenya fudhachuu dandeenya. Fiizikaalii fakkeenyaaf Piraayim Ministeerii muummicha ministeeraa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Yeroo itti sirna wayyaanee keessa turetti Eertiraatti akka inni warra adda bilisummaa Oromoo abaa'oo deeggaraa ture jaallan qabsoo yeroo sana achi turanii har'a lubbuun magaala kana keessa jiran hedduun ragaa ba'u. Innillee yeroo adda addaatti dubbachaa ture. Deeggaraa turan. Jajjabeessaa turan. Fakkeenyaaf kan akka Abbaa Duulaa Gammadaa fa'aa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Warroota sirna san keessa ta'anii qabsoo karaa keessoo gaggeessaa turan. OPDO'n illee gahee olaanaa qabdi. Jijjiirama kana keessatti gahee olaanaa qabdi qabsoo keessoo gaggeessuudhaan. Sanii ol immoo motora qabsoo kana ho'isuudhaan warroonni ala ta'anii keessa ta'anii qabsoon kun daraan finiinee galmi isaa akka dhiyaatu godhan fakkeenyaaf Jawaar Mohaammed fa'aa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Kan akka Baqqalaa Garbaa fakkeenya fudhachuu jaallan hedduutu jira. Warroota muraasan fakkeenya siif kaase malee. Rabboo asirratti sirna darbe kuffisuu irratti abbaan ta'e dhokatee bakka ta'e taa'ee dhokatee waan baay'ee hojjechuu mala. Warri kun immoo daayirektilii kun barataan xiyyiitiif of kennee inni kun immoo dararumsi baay'een irra ga'ee bakka itti dhames kan wallaalame jira. Gidiraa baay'ee argeeti sirna sana kuffise Oromoon kun homaa shakkii hin qabu jechuun warri ala ta'anii qabsaa'aa turanis beektonni hayyoonni Oromoo seenaa baay'ee hojjetaniiru. Warri akkumaatu jette immoo OPDO dura kaasteerta. OPDO keessas namoonni qabsaa'uun jiru. Anam fakkeenyaa warra ati kaaste kana caalayyuu kaase osoo naan jette Alamaayyoo Atoomsaa sii kaasuu hin danda'a. Anaaf jechuun namni hunduu fakkeenya fudhatu qaba jechuun yeroo sanillee waa'ee siyaasaa baay'ee beekuu baannus yeroo inni pirezidaantii naannoo Oromiyaa yeroo turetti qabsoon inni godhe keessumaayyuu uummatatti akkamitti dhiyaannu uummata akkamitti tiriitaa goonu kunuu qabsoo dabar. Gama siyaasatiinis immoo akkumaatu itti nama baay'ee kaasuu dandeenya. Sirna sana kuffise Oromoon waloon ta'eeti. Kanas ta'ee sanis.
Garuu sirna sana kan kuffise ofiin of bulchuuf yookaan immoo bara dheeraa kan dararamaa ture san shift godhee ummata kanaafis warra seenaan isaanii darbis isaan akka yaadatamani sirna bulchiinsaa gaarii diriirsuuf ture waliin ta'ee jechuudha. Garuu amma wanti sun ta'aa hin jiru kan ta'aa jiru wanta faalladha. Yeroo san Oromoon tokko yoo du'e Oromoon biraa hin waca. Sii galee kaabarraa yoo Oromoon kaabaa yoo Oromoon Salaalee waan ta'e yoo ta'e yoo Oromoon Wallaggaa waan ta'e yoo Oromoon biraa waan ta'e achiinis gararaanis gara bahaanis dhiyaanis giddugalaas yoo wanti ta'e Oromoon feesbuukidhaanis gurra ol qaba. Dhaggeettii guddaa waliif qaba ture yeroo sana. Warri sirna siyaasa sirna darbee warri hoogganaa turan baay'inaan warra kaabaa waan ta'aniif firoottan Oromoo waan hin taaneef Oromoo irratti gidiraa isaan gaggeessan Oromoon isaan irratti qabsaa'aa ture yeroo san. Har'a garuu Oromoon eenyu adeeggaru karamitti haa guru. Warri bosonaatis karana gortan jedhanii uummata yeroo darsan ni argina. Mootummaanis garas gorte jedhee kaan hidhee kaan yeroo gidiraa keessa galchuu ni argina. Oromoon bee amma duratti warra kaabatti wacaa turre. Har'a eenyutti wacnu yeroo wanti kun nurratti ta'u. Gubachaa jirraa bara dhugaa. Laaleebbo waliigalatti Oromoon akkuma ati kaaste sirna waliin ijaareera. Oppidiyoo keessas kan taa'ee qabsaa qeerroof qarree fi qonnaan bulaas dabalatee warra biyya keessaaf ala ta'anii kallattii garaagaraatiin qabsoo finiinsaa ture hundumtuu galma tokkoof qabsoo finiinsaa ture. Garuu har'a wanti kaleessaa sun maalirra jira hoo jenne ani akkan laalutti waliifaallaa natti fakkaata. Waliifaallaa akkamitti ta'e Oromoon kalee sirna tokko ijaarrachuuf waliin qabsaa'aa ture. Haqa kaleessa isa jalaa dabe seenaa kaleessa isa jalaa dabe lafee fi lafa kaleessa daangaa isa jalaa cabe sana sirreeffachuudhaaf Oromoon waliin qabsaa'aa ture. Kallattii hundumaanuu qabsaa'ee sirna harkaa qaba har'a Oromoon. Yeroo itti sirna kana waliin jabeessee waan kaleessa waliin dhabe sana daraan barbaaduu danda'utti Oromoon har'allee wal cabsuudhaaf karaaleewwan adda addaa daandiileewwan adda addaa yeroo inni baasaa jiru kan nuti arginu. Kun immoo maalidhaa? Akka sabaatitti nuuf kufaatii guddaadha. Akka sabaatitti nuuf kufaatii guddaadha. Oromoon siyaasa kana yookiin sirna amma harkaa qabu kana sirna mootummaa Dr. Abiy Ahmediin hoogganamu kana yoo feel godhe Oromoon waggaa kumattu deebi'ee sirna ijaarrachuu akka hin dandeenye beekuu danda'uu qaba. Baay'ee isa qofa osoo hin ta'in na of kolche. Oromoon wanti dhabeetu as ga'ee jira. Wanti dhabeetu as ga'ee jira. Wanta dhabe sanarraa har'a bakka buufachuu hin dandeenye taanaan badii cimaatti deemaa jira. Jechuun kaleessa bo'aat turre, sirba keenyaan bo'aat turre, artii keenyaan bo'aat turre, gara biraatiinis bo'aat turre. Jireenya Oromootu baay'ee artii yoona horrified yookaan immoo artii jechuun artii ta'ee jireenya Oromootumtuyyuu artii gadadoo yookaan artii hororii ture jireenya Oromoo. Fiilmii hororii beektame isa sodaachisaa jechuudha. Yeroo sana saayikooloojikaalii wanti dhabne jira. Fiizikaalii wanti dhabne jira. Nama dhabneerra. Waan baay'ee dhabneerra. Har'a immoo as dhufne. Yeroo hundaa waa'ee dhabuu yoo boonya ta'e boru kan kana caalutu nurra gahaa baay'ee. Amma maa'inni yeroo baay'ee kan kalee akkas goonee dhufne har'a maal gochuutti jirra maal goonaa jirra jennee yoo tasgabboofnee yoo har'aan tana yoo of laaluu baanne Oromoon waan kalee dhabe caalayyuu wanti dhabuuf deemu jira. Siigalee ammas immoo dhabaa jira. Oromoon wal cabsuu qofa osoo hin ta'in osoo Oromoon wal cabsu warri biraa immoo itti cabsaa jira. Maaliif jennaan amma achirratti Oromoo irraa qaamoleen garaagaraa yookiin qaamoleen mormitootaa warri jibbansa siyaasaa osoo hin taane jibbansa sabummaa qaban keessayyuu amma warri mormii yeroo ammaatti jiran saboonni Oromoodhaan faallaa jibbansa siyaasatii miti jibbansa sabummaa warra qabantu jira. Warri jibbansa sabummaa qaban immoo qaawwa barbaadu ajandaa Oromoo lamaan gidduutti uumamu isaaniif ajandaa guddaadhaa qaawwa sanatti fayyadamanii Oromoo kallattii adda addaatiin cabsuudhaaf kan isaan hojjechaa jiran. Fakkeenyaaf Oromoo saayikooloojikaalii cabsuudhaaf kan isaan deemaa jiran. Fiizikaalii cabsuudhaaf kan isaan deemaa jiran. Cabsaas jiru immoo maal fayyadamanii miidiyaa fayyadamanii humnoota qaban ikoonoomikaalii harkaa qabu ikoonoomikaalii fayyadamanii saayikooloojikaalii keessayyuu dargaggeessaa fi dargaggeettii Oromoo cabsaa jiru. Dargaggeessaa fi dargaggeettiin Oromoo kaleessa qeerroof qarree jechuudha.
hamilee qaba yoo xiqqaate hamilee qaba ture sirnoota darban keessatti. Har'a garuu hamilee hin qabu. Hamilee ittiin mormus hin qabu, hamilee ittiin deeggarus hin qabu. Maaliif jennaan rakkoon obboleewwan lamaan gidduu jira waan ta'eef. Rakkoo obboleewwan lamaan gidduu kana immoo tokkoffaa obboleewwan lachuu dhaabbatanii of ilaaluu danda'u qabu. Yoo uummataaf jedhan. Yoo uummataaf jedhan. Yoo dantaa dhuunfaa isaanii yookiin dantaa siyaasa mataa isaaniitiif kan deeman ta'e immoo uummanni dhaabbatee of ilaaluu danda'u qaba. Uummanni. Rakkoon kun yoo itti fufee waggoota muraasa keessatti Oromoon siyaasa harkaa qabu kana feel gochuudhaaf kan inni deemaa jiru. Akkamitti feel godha? Qaama sabaan isa faallaa ta'e osoo hin taane walii isaa feel ol guusisuudhaaf Oromoon kan deemaa jiru. Oromoon kaleessa wal dhagaa ture sirna Adaawii keessatti waggoota 30-27 darbassan keessatti Oromoon wal dhagaa ture, wal jala yaa'aa ture. Har'a garuu Oromoon iddoo hedduutti qoqqoodamee sabni kun iddoo hedduutti qoqqoodamee wal nyaachuudhaaf kan inni deemaa jiru, wal nyaachas jira. Kuni maalidha? Kan eenyumtuu dhaabbatee of ilaaluu qaba jedhee yaadaan. Yoo kan hin taane feel gochaa deemna waan ta'eef. Har'ayyuu Oromoon ikonoomikaalii feel godheera. Fakkeenya si fudhachuu danda'a Oromiyaa lixa. Hoggaa shan kan buna hin ciranne, kan hin kutkutanne, kan hin aramannetu jira. Kan akka Gujiifaas fakkeenya fudhachuu dandeenya. Naannoo Oromiyaa keessa godinaaleen gaaga'ama keessa jiran. Kuni maalidha? Rakkoo ollaarraa dhufe yookiin rakkoo naannoo biraatirraa yookiin saba biraatirraa dhufe osoo hin taane rakkoo obboleewwan lamaan gidduutti uumamedha. Oromoon yeroo darbee gaafa adda bilisummaa Oromootii fi mootummaan Itoophiyaa walitti araaramuuf ka'u torbee lama uummanni kun akkamitti akka inni eegaa ture eenyumtuu ni beeka. Uummanni kun maaliif eegaa ture? Dheebuu nageenya qaba waan ta'eef uummanni. Dheebuu nageenya qaba uummatichi. Uummatichi nageenya dheeboteera. Nageenya kana immoo furuu kan danda'u mootummaa qofas miti. Yookiin qaama mootummaadhaan mormu qofas miti. Qaamni lachuu dhaabbatee of ilaaluu qaba. Eenyu giddu goleeffatee of ilaaluu qaba. Warra kaleessa xurree qabsoo kaleessaa sana har'a fidee nutti kenne yookiin isaanitti kenne sana yaadachuu illee danda'uu qabu. Lafee warra kaleessa cabeessa yaadachuu danda'uu qabu. Dhiiga kaleessa dhangala'e yaadachuu danda'uu qabu. Kun isaan quuquu danda'uu qabaa jechuudha. Maaliif jennaan gaaga'ama keessa jira. Haati keenya abbaan keenya gaaga'ama keessa jiru, obboleonni keenya gaaga'ama keessa jira. Kuni maalidha akka sabaatitti kufaatii hamaa keessa nu galchaa jira jechuudha. Kufaatii hamaa keessa galleerra baay'ee. Already galleerra jechuun warri amma dhaabbatanii of ilaaluu qabu, dhaabbatanii of ilaaluu qabu, dhaabbatanii of ilaaluu qabu. Har'as borus warri jennu kuni maaliif dhaabbatanii of ilaaluu qabu kan jennu waraana isaan gidduutti ta'u, wal gaarreffannaa isaan gidduutti ta'u Oromoon beelan, balaadhaan, buqqaatiidhaan waraanaan yoo dhume eenyu bulchuuf isaan har'a kan wal lolan jechuun asumamee salaalee fudhadhu. Namoonni nammaa sitti affeeru waa'ee salaalee himaniin fixan rakkina jiru. Uummanni kadhaatti ba'ee jechaa jiru. Kana caala kufaatiin jiraare walloo eenyutu quba qaba? Kamisee warra garasitti dhiyoo jiran eenyutu isaan quba qaba? Maal keessa akka jiran? Wallagga maal akka ta'aa jiru dukkanaan eenyutu quba qaba? Sigalee anasii kun as dhiyoo waan ta'eef agarre malee. Kanaafuu already kufnee irraa garuu dafneetoo akka osoo madaa'in baay'ee osoo madaa'in dhaabbannee of ilaaluu qabnaa kan jette sun sirriidha. Madummaa qofa miti. Wal madeessuun illee jira eebbo. Amma Oromoo gidduutti wanti itti argitu wal madeessaa illee jira Oromoon. Fakkeenya siif fudhachuu danda'a. Ajandaaleewwan gidduu kana deemaa turan. Dhimma deetaa ministeeraa obbo Taayee Danda'a Araddootii fi muummicha ministeeraa gidduutti deemaa ture. Gaariin turre. Ani personaalii akkan ilaalutti gaariin turre. Jechuunni deetaa ministeera tokkorraa eeggamu yookiin deetaa ministeeraa jechuun nama hawaasni daraan hordofu inni mataan isaa miidiyaa tokko, inni mataan isaa hooggansa tokko. Akkasitti gabba'ee gaafa barreeffama isarraan eeggamne kan barreessaa ture. Luuk sun dogoggoras ta'u gidduu kanatti tarkaanfii walirratti fudhatamaa jirullee waan wal madeessuudha. Siyaasa keessatti boru ni araaramta. Araaramatu jira boru siyaasa keessatti. Garuu har'a akka sabaatitti wal madeessaa yoo deemte hin araaramtu boru. Akka sabaatitti wal madeessaa yoo deemte jechuudha. Siyaasa keessatti wantoonni akka sabaatitti raawwataman, madaaleewwan akka sabaatitti raawwataman boru har'a akka dhuunfatti raawwatamuu danda'a. Boru immoo gosatti deemuu danda'a jechuudha.
Wantoonni akkasii kun deemee waan hin taane uumaa deema hawaasa keessatti. Keessattuu namoonni biyya harkaa qaban dhaabbatanii of ilaaluu qabu hundi isaanii. Keessattuu warri hooggansa irra jiran. Ministeera miti sadarkaa hooggansa gadiitti ta'ee dhaabbatee of ilaaluu qaba. Jechoonni afaan isaatii bahu, jechoonni karaa miidiyaa dhuunfaa isaatiin barreessu of ilaaluu qaba. Mootummaanis yeroo tarkaanfii fudhatu sana irratti hawaasa giddu galeeffachuu, saayikooloojikaalii hawaasa giddu galeeffachuu danda'uu qaba jedheen amanaan. Achirratti jechuun amma warrumti mootummaa keessa jiran iyyuu jechuun fakkeenya duubattoo deebine bilisiginnaa Amaaraa badhaadhina Amaaratii fi badhaadhina Oromiyaa yeroo tokko waliin ifna jechaa turanii nutu biyya kana ceesisaa, nutu biyya kanaaf biiftuudhaa, nutu addeessaa, nutu maal jechaa turan. Gidduutti immoo ibiddaaf cidii walitti ta'an. Jechuun ammas mootummaa keessa waan akkasii numa jira. Jechuun abbaan ta'e waan ta'e qeequuf yoo waan ta'e kaasee aangoo irraa fuudhanii mana hidhaatti ol darbachuun abbaan ta'es immoo akkumaatu jettee wanta dubbatu kallattii dubbachuu qabuun osoo hin tasgabbaa'in waan ta'e darbachuun inuma jira. Inni guddaan garumaa inni biyya bulchuuf ofiifuu dursa walii galuun barbaachisaadha waan jedhu haasa'utu gaariidha. Duratti waa'ee diinagdee kaastee turte kufaatiin keenya inni biraa amma diinagdeedha. Sigalee hin jirru dhugaan sin jedha. Oromiyaa lalistuu kana keessatti akkuma walii galaatti biyya Itoophiyaa kana keessatti wanti oomishamu biyya ollaarri sirriitti kan nyaachisuu danda'udha, kan jiraachisuu danda'udha. Lagni Abbaayee amma hojjetamaa jira miti. Wanti biraas hojjetamaa jira miti. Qamadiin maali kilaasteraan xaafiin kilaasteraan oomishamaa jedhamaa miti. Garuu eessa homtuu jijjiiramni hin jiru. Maajikii jira jireenya akkamii jireenya wanti wayii jiraachaa jirraa laata. Yoo xiqqaate kuni tokko kan taasise akkuma dura kaase tasgabbaa'uu dhabuu siyaasati malaammaltummaan jira hunduu garaadhaan jiraata. Anam waan baay'ee jechuun waan baay'ee keessa seennetu akkas akka goonuun barbaadu garuu dinagdeedhaan baay'ee kufneerra. Eertiraan miti isheen kun homaan qabdu miti qabeenya. Manni kiraa meeqa manni kiraa baay'ee faa kan jedhame achitti meeqan kireeffama lammiidhaaf jedhame jechuudha. Akkamuu guddate 1,000 manni ispeeshaal ta'e jechuudha 300 mootummaan gidduu gala birrii qarshii akka barbaaddetti asiifachuu oofuu hin dandeessu. Biyya kanaaf waan akkasii barbaachisa baay'ee jechuun dinagdee yookaan firii maarkeetti waan jettu miti yookaan koomaandii waan jettu miti dinagdeen biyya kanaayyuu akkamitti akka oofamaa jiru nuun galu. Firii maarkeettoo ta'e abbaan barbaade asitti gadi buusee gurguraa abbaan barbaade achitti ol baasee gurguraa iddoo gadi bu'aa hiyyeessi deemee bitata sii galee. Garuu maal haasofna dinagdeen waa'ee dinagdee dhiisii namnu dhumaatii jira garuu kana hundaa ka'umsa kan ta'e lafa qabachuu dhabuu siyaasa biyya kanaati. Aardii keessa jirra eega dubbadhu naan jettee ani sodaachaan jira rakkoo keessa jirra. Walumaa galatti siyaasni biyya kanaa hawaasa baay'een isaa yeroo baay'ee hawaasa gidduun galeeffatu. Ilmi hiyyeessaa alaa baratee biyyoo nyaatee rakkatee baratee hojiin argatu har'a. Yaa amma haalota kana kennitee bakka ta'e deemtee sartifikeettii fa'aa hojjechiistee fiddee qarshiitti kennitee baankii fa'aa galta. Maal inni ree fiichariitiin biyya kanaa? Haalonni rakkisaan biyya kanaa dhaloota kana maa garamitti oofaa jiran? Haalonni rakkisaan hedduutu jira. Haalota rakkisaa kanaaf immoo tarkaanfii hatattamaa fudhatee sirreessuu kan qabu mootummaadha. Mootummaadhumaaf dhaabna. Maaliif jennaan qaamuma biyya bulchuuf dhaabna. Garuu qaamni mootummaa kana mormu yookiin siyaasa mootummaa kanaa mormu alarraa qaamonni hidhannoo qaban illee hawaasa giddu galeeffachuu danda'uu qabu. Yoo har'a hawaasa gidduun galeeffanne, yoo abbaa fi haadha isaanii gidduun galeeffanne, yoo biyya isaanii gidduun galeeffanne, siyaasni har'a isaan gaggeessan boru yoo aangootti iyyuu dhufan waan dacheen bulchan kan bulu namuma waan ta'eef yoo namni hin jiraanne waan bulchan hin qaban. Namni har'a waraanaan gaaga'ama jireenyatiin rakkooleewwan namtolcheen rakkooleewwan uumamaallee dabalatee iddoo adda addaatti uummata keenya mudachaati kan inni jiru. Kun immoo nama kamuu dhukkubsaati kan jiru. Nama kamuu dhukkubsaati kan jiru. Maaliifin gariin magaala kana keessaa maatii isaa bira galuudhaaf keessattuu hooggansa mootummaa fakkeenya yoo fudhatte gaardiidhaan paatroolii meeqan maatii isaa bira ga'ee dhufa.
Kan sana hin qabne garuu abbaa fi haadha isaa galee awwaallachuu hin danda'u Oromiyaa keessatti. Kuni maal inni qaamoleen hundumtuu dhaabbatee of ilaaluu danda'uu qaba. Uummata isaallee giddu galeeffachuu danda'uu qaba. Siyaasni uummata gidduun galeeffanne biyya kam keessattiyyuu siyaasa fudhatama qaba jedhee yaaduun maaliifin uummata yoo gidduun galeeffanne sun siyaasa miti. Akkasitti yaadaan. Kanaaf siyaasa gaggeeffamu kam keessattuu uummataa fi rakkoo uummataa laalaa deemuun rakkoo uummataa furaa deemuun barbaachisaadhaan jedha. Akkuma nama kaanii jechuudha. Akkuma lammiitittis wanti hawwinii darbuu qabnu kan wanti dhaamsa gochuu qabnu egaa haasawuun keenya nafni ammas araarri dirqama akkuma jeneraalichi dubbatan waraanni qaanu salachee waan akkasii waraana kana booda hin feenu jedhaniiru jechuun araara jechuu isaaniiti. Qaamni biraas araara jechaa jira. Samuuna kana jechuun gidduu kana wantoonni hojjetamaa jiranis dhimma araarati irratti osoo sirriitti hojjetamanii egaa uummataaf jedhanii osoo tasgabbaa'anii yoo amma arbi gaafa walitti bu'u margatu maal ta'a jedhan si galee siyaasni keenya maal ta'a jira siite wanni bosonaa takka yeroo baay'ee fakkeenyaan kaasa kan gaafa ishii guguddoo takka si galee yeroo wallolan gaafa gaanaaf jedhanii wallolan gaafti isaanii walitti gala gaafni isaanii walitti galu wal keessaan bahu osoo isaan wal harkisaa oolanuu waraabessi duubaa dhufee isa tokko nyaatee fixeet isa kaanitti darba sana keessa jirra waan ta'eef osoo walitti bu'aa jirru dhumaa jirra uummanni keenya rakkachaa jira beelaa jira gadadoo keessa jira kanaafuu ammas araaraa yoo ofiif nahan rabbillee namaaf naha waan ta'eef ofiif hinnaan itaanan homtuu namaan nahu oromoon walii nahuu qaba ofii nahuu qaba ani kana jechuun barbaada. Hayyee ulfaadhu eebboo akkuma ati kaaste araarri dirqama hawaasni hundumtuu nagaa dheeboteera araara dheeboteera ammallee araara hawwina eenyumtuu siyaasni kamuu dhumni isaa araara. Siyaasni kamuu walitti bu'iinsi lolaa kamuu waraanni kamuu dhumni isaa araara waan ta'eef otoo miidhaan kana olii hin dhaqqabin araarri akka bu'uudha. Akkuma ati kaaste qaamni kamiyyuu araarafuuf qopheessuu danda'uu qaba. Maaliifin gaaga'amni kanaa olii osoo hin mudatin jechuudha. Kanaaf sagantaa keenya har'aa asumarratti yoo golamne gaarii natti fakkaata. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummaa kiyya asitti har'a affeeradhe Bridge Media irraa gaazexeessaa eebbisaa jiru waliin turtii kan goonedha. Aga turtii sagantaa biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii jechaa qophicha qopheessuun si waliin kan ture ani Rabbirraa Leenjisaati ogeessi kaameraatiif teeknishaalli Boggaala Habtaamuun waliin ture haga qophii biraatii walitti deebinutti turtii gaarii.